Jirra jirtuu maatiin Qubee Tech Present. Ji'oota muraasa booda viidiyoo haaraa akkaataa ittiin user interface Android hojjetan kunoota gabaabduu garuu barbaachistuu taate isiniif qopheesseen dhufe. Innis Android views and layouts jedha. Sodaatiin mata duree isaa qofaatiin gileeffadha. Kanaaf akkuma barame waliin hojjechaa deemnaa jechuudha. Toletti fufna Android views and layouts kan jennu kana jalatti seensaaf fakkeenyaaf yoo imagine goone bilbila keenya yoo rectangle gurraacha kana goonee fudhanne coordinating keenya cornerii gubbanaarraa ka'ee irraa gadee dabalaa deemaa jechuudha dalga. Okay, fakkeenyaaf 0,0 jechuun where startup keenya yoo ta'e irraa gadee maximum x, y coordinate kan nuti argannu naannoo kanatti jechuudha cornerii kanarra. Okay, kanaaf maal jechuudha y axis irraa gadee dabalaa, x axis immoo dalga dabalaa jechuudha left to right. Okay, photo lammaffaa irratti layouting keenya screenii keenya irratti yoo kaa'uu barbaanne fakkeenyaaf akka kanaatti yoo kaa'uu barbaanne layouting application keenya irraa gadee pixelii 10 y axis gadi bunne x axis immoo pixelii 3 dalga bitaa gara mirgaatti bunnaa jechuudha. Warri kunni maal jedhamu? Margin jedhamu. Margin top, margin left jedhamu jechuudha. Isheen kun immoo view dha. Batanii yookaan qabduun asitti click jedhamtu kuni parent ishee irra jirti. Parent ishee yookaan haadhoon qabduu yookaan batanii kana layout isa diimaan sararamedha. Parent layout kana immoo screenii ma yookaan full bilbila keenyaadha jechuudha. Cascade godha. Batanii kana parentiin layout dha. Layout kana parentiin immoo screenii dha jechuudha. Walumaa galatti layout kan jennu view groups yookaan views jedhamu. View grouping kuni containeroota dha. Ijaan nutti hin mul'atanii design godhanne parametrii kenninee fi views irra keenya jechuudha. Views kan jedhaman immoo kan nuti interact goonu, kan nuti arginu jechuudha. Fakkeenya batanii yoo fudhanne batanii yookaan qabduu kana fuune linear layout irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Akka barbaachisummaa isaaniitti view groups in tokko view groupii kan biraa baachuu danda'a walirra overlap godhee jechuudha. Akkaataa barbaachisummaa isaaniitti jechuudha. Parametrii qabu layoutonni kuni hundi isaaniiyyuu height if width define ta'e qabu dalgee fi hojjaa jechuudha. Kun immoo measured height and width, inni tokko immoo drawing heights and widths jedhamu. Garaagarummaan qabanii garaagarummaan measured height fi drawing height. Measured height jechuun bataniin kun yeroo as kaa'amte clicking kuni measured height ishee parent ishee irraa qabdu from the top kara gubbaa yoo ilaalle pixelii 25 dha. Drawing height kan ishee immoo relative to screen ilaalamaa jechuudha. Pixelii 25 ida'u 10 jechuudha ishee kana asitti walitti. Drawing height ishee gubbaa screenii kana cornerii kanaati hanga parent isheetti deemaa jechuudha. 25 ida'u 10 jechuudha kan clickii kana. Inni kan unity ittiin safaraadha. Unity safaraa pixeliidha. Pixeliidha. Akkuma beekamu screening yookaan fuulleen kan kompiyuteraas, kan bilbilaas, kan TVs, kan kamis pixelii irraa hojjetame jechuun lakkoofsi pixelii jiranii screenii kana keessa jiranii beekamaadha. X axis meeqatu jira, Y axis meeqatu jira jechuudha. Hin beekama. Resolution jechuun X axis times Y axis gaafa ta'u resolution. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
akkuma sirra keenya kana pixelii 10 irraa gadee keenye ishee kana marginii kana that is fixed. Rakkoon pixeliidhaan define gochuun fidu applicationin keenya tablet irrattis ta'ee mobile screen dhiphaa irratti flexibility hin qabaatu. Pixelii 10 yoo jenne pixelii 10 dha. Kanarra immoo relative definition of pixelii kan ta'e DP yookaan density independent pixel kan jedhamu kana fayyadamna jechuudha. Unity Android irratti hedduutu jiru. Isaanii video kan biraa keessatti ilaaluutti wayyaa. Fakkeenyaaf Android user interface kana design gaafa goonu haala lama fayyadamuu dandeenya. Tokko programmatically kan jedhamu language fayyadamaa jiru fayyadamne design gochuudha. Kana jechuun Java fayyadamnoo ta'e Java dhaan barreessu, Kotlin yoo ta'e immoo Kotlin dhaan barreessu jechuudha. Warri kuni gaafa compile ta'e applicationin keenya run godhu yeroo ka'u yeroo sana create ta'a malee already defined kan ta'e min user interface keenya jechuudha. Inni tokko immoo XML dha. Extensible markup language. Markup language beekamaadha. Obviously XML in addunyaa kompiitaraa keessatti Androidin gara UI kanatti fiduunsaa XML hojii keenya nuu salphisa. Barnoota barachuufis XML baay'ee salphaadha. Kanaaf the best practice kan advice ta'u yookaan kan recommend ta'u XML kana fayyadamuudha user interface dhaaf. Sababni isaas actual code keenya user interface keenya irraa adda baasnee qofaatti save gochuu barbaanne XML kana fayyadamuu dirqamna jechuudha. Common layouts kan jedhamani linear layout, relative layout, web view kan jedhaman kana akkas ta'es dynamically populate warri ta'ani. Dynamically jechuun during error run time running goonu yeroo appii keenya kaasnu fakkeenyaaf dictionary fudhanne database irraa jechoota kana guuree fide list view kana irratti naqa. Kana jechuun dynamically yeroo application keessan ka'u populate godha jechuudha list view kana. Kanaaf dynamically populate dan jedhaman grid view fi list view dha. Haala ittiin adapteriitti dabalee fayyadamu video kan biraa wajjin hojjenna. Common layouts jedhamu malee layoutiin Android keessatti hedduutu jiru hedduu. Okay? Depend on purpose. Haala fayyadama irratti hundaa'e garaagara jira jechuudha. Tole gara hojiitti gaafa ceenu Android Studio keenya bananne. Kanaaf Android Studio kobaneera. Kanaaf create project jedheen jalqaba. Create project jedhe yoo akkasitti isinii fide create project jettu. Yoo project hojjechaa turtan immoo file jettanii new project jettu jechuudha. Asirratti activity nu filachiisa. Activity empty activity kana filadhe unkattaanu guutaa jechuudha. Kuni maqaa application layout jedha. Package unique package ne achi folder achi language ittiin hojjennu filannaa jechuudha. Java fi Kotlin jira. Java dhaan hojjennaa jechuudha. Minimum SDK kan ko lollipop dhaan Android 5 yookaan API 21 jechuudha. Gas waggaa ja'an irraa ba'e lollipoping unna yaadadha. Okay. Why unka kana asirra jiru kana minimum SDK fa why package definition isaanii video jalqaba kana dura waggaa irraa hojjedhe jira. Link isaa comment irra isinii kaa hiika isaa achirraa baruu dandeessu jechuudha. Finish goona. Okay. Android Studio on load godhee fixeera. Erga fixeeti properly yoo load isinii godheera ta'e asirratti maal argitu app kan jettu folderii argitu Gradle script wajjin
manifest faayilii, java faayilii fi resource faayilii kana argitu. Resource faayilii kana keessatti layout isheen jettu XML keenya qabatti. Iddoo nuti itti user interface design godhannu. Java kan jettu kun immoo iddootti koodii java barreessinudha jechuudha. Akkuma sila siniin jedhe jalqaba irratti Android keessatti user interface UI tokko karaa programmii karaa koodiidhaan user interface hojjechuu dandeenya. That is dynamic fi runtime jedhamu. Rakkoon isaanii koodii keenyaa fi interface walitti makne primary koodii fi interface walitti makne hojjechuu xiqqoo balkiisiin godha manageable miti jechuudha. Kanaaf XML design goone faayilii xml.xml goone save erga gooneeti faayilii yookaan programmii keenya keessatti immoo load goona XML kana jechuudha. Kunoota XML faayiliin keenya akkuma siniin jedhe Android keessa layout hedduutu jira. Kanneen keessaati linear layout fi relative layout warra common fi basic ta'anidha. Inni kun amma constraint layout jedhama. Okay. Linear layout fi relative layout qofaa beektanii waan hedduutti hojjechuu dandeessu. Okay. Kana gaafa layout design goonu kana balleessinee wajjin hojjenna. Linear layoutiin keenya amma kun akkasirratti argitanitti diimaa ibsee jira. Tokkoffaan inni diimaa ibsee fi attribute tokko specify goone maaloodha layout parameter jechuudha. Layout parameter dheerinaa fi dalgee layout keenya define gochuu qabna jechuudha. Baay'ee required dha, important waan ta'aniif. Kanaaf gaafa width keenya define goonu layout _width goone asitti value isaa kenninaaf jechuudha. Akkasumas kan height layout _height jenne asitti value isaa kenninaaf jechuudha. Asitti optionii hedduu qabna. Asirratti gaafa gati value isaa kenninuufi optionii qabna. Fakkeenyaaf width keenya dalgeen layout keenya screen keenya akka inni fit godhu yoo barbaanne akka inni screen keenya wajjin wal qixa ta'uu barbaanne pixelii isaa ol guddisuu qabna jechuudha. Asitti pixelii 100 jechuun dandeenya. Garuu 100 pixelii fixed dha. Monitorii yookaan screen guddaa irratti xiqqaachuu danda'a. Okay. Kanaaf 100 jennee fixed gochuun qabnu. Ta'us pixeliin fayyadamnu density independent pixel DP kana yoo fayyadamne more gaarii ta'a. Okay. Kanas akkasuma 100 gochuu dandeenya. 100 DP gochuu dandeenya jechuudha. DP gara mirgaa kanarratti asitti simulation isaa arguu dandeessu. Kun asirratti garuu ammaaf homaan argitanii sababni isaa sila jalqaba irratti maalin jedhe layout homaa view ofirraan qabu ta'e hin argamu jechuudha. Jechuun duukaa interact wajjin gochuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf background isaa white waan ta'eef nutti mul'achaa hin jiru. Color isaa jijjiirree ilaalla. Background color isaa black yon godhe akkasan argaa jirtanii linear layoutiin keenya width ishee 100 density independent pixel fi asinis height ishee 100 taate jechuudha. Akkasitti fixed gochaa yaaluurra layoutii kun main parent waan ta'eef parent screen keenya taane kan jiru layout ishee kana waan taateef
match gochuu qabna jechuudha. Match parent gochuu qabna. Width isaa match parent jechuun screenii keenya akka inni fit godhu kanas match parent gochuu qabna jechuudha. Argitanii layoutiin keenya amma fit godheera jechuudha screenii keenya irratti. Okay? Kan biraani marginiidha. Marginiin kuni space inni screenii irraa qabu agarsiisa. Fakkeenyaaf dp on jedhe dp 100 marginii on jedhe golee arfaniini 100 pixelii 100 gadi bu'aa jechuudha. 10 on jedhe jijjiirama isaa argaa jirtu asitti la. Okay, you can see jijjiira ilaaluu dandeessu. Ammaaf kan hin barbaadu tokkoffaan orientationiidha. Orientationii vertically goona. Orientationii jechuun linear layoutiin keenya elementota view as keessatti kakkaa'amanii orderiin ittiin naquu jechuudha. Okay, vertical yoo jennu tokko harka kaa'eeti gadi bu'ee jalatti immoo tokko kaa'aa jechuudha. Okay, kanaaf background fi marginii kana balleessu uumaan fayyadu. Okay, batanii keenya ilaalu. Button wrap content text qabduu dura akka argaa jirtan asitti bataniin koo qabduu duraan jedhamtu kuni width ishee dalgeen ishee wrap contentidha. Layoutiin ishee wrap contentidha. Wrap content jechuun amma contentii keenya dheerinni batanii keenya yookaan dalgeensaa amma textiin keenya dheeratu jechuudha. Wrap godha contentii isaa. Batanii kanaadhaa fi contentiin isaa textii kanadha mitire. Fakkeenyaaf duraa edeyoon dheeresse batanichis hin dheerataa jechuudha. Okay? Yoo nani gabaabses hin gabaabbataa jechuudha. Kana jechuun saayiziin batanii keenya contentii isaa wajjin deemaa jechuudha. Okay? Kanadha. Fakkeenyaaf vertical linear layout jechuun batanii taanu akkamitti kaa'a yookaan waan fedhas jalatti kan jiraatu linear layout tokkorra linear layout kan biraa kaa'uu ni danda'ama. Overlap gochuu ni dandeessu orderii barbaadaniini. Harka argaa jirtanitti qabduun duraa isa gubbaadha, qabduun lammataa sattaanudha jechuudha. Orientationii keenyatti matter godha. Amma kana horizontal yoon godhe along x axis kaa'aa jechuudha walitti aansee. Amma inni guututti amma screening keenya dalgee guututti asii achi naqaa jechuudha. Okay? Linear layout jechuun kanadha. Linear layoutiin baay'ee salphaadha. Baay'ee simplicity isaa namatti tola. Fakkeenyaaf linear layout tokko asitti parentii goone yoo keenya ammas width isaa match parent goone. Height ishee immoo wrap content goone. Okay? Akkas goone asitti batanii kanoo as gidduu keenya. Okay? Ergaa jirtu button 2 button 3 qabduu 3 argitanii. Orientation isa kana inni sira horizontally kun verticalidha, kun verticalidha, kun immoo horizontalidha jechuudha. Defaultiin isaa horizontalidha. Okay? Padding to 5 dp goone xiqqoo space gidduu uumuu dandeenya. Okay, asi space ishee kanadha paddingini. Batanoota gidduu space gashuu barbaanne kana warra kana asitti padding gochuu dandeenya. Padding fakkeenyaaf padding ishee kana actually padding right gochuu dandeenya. Padding right ishee 10 dp haa taatu. Argitanii space jirtu asitti.
test gochaa deemuu dandeessu. Linear layout jechuun kanadha jechuudha. Inni kaan relative layout dha. Relative layout jechuun akka linear layout kana orientation dhaan waan naquutu hin taane birqabaanii elementota view jiranii birqabaan kaa'achuudha. Relative layout yoo jenne jalqaba irratti yoo nuti define goonu ta'e cornerii gubbaarra teessifatan ittiin okay. Inni taanu sootti dabalee overlap gochaa deemaa jechuudha. 2 3 kan nuti arginu sadeeffaa kanadha jechuudha. Sababni isaas coordinate isaa parent isaa wajjin relatively warra kana relative to this layout waan hin keenyeefi define waan hin godhineefi walirra naqaa overlap godhaa jechuudha. Okay. Asirratti linear layout orderii isin tartiibni isin batanii kanaaf isa kana keessan matter hin godhu. Okay. Kanaas kaa'uu nan danda'a fuudhee gubbana. Okay. As kaa'ee still wanti mul'achaa jiru batan siriidha. Kana maal gochuu nan danda'a? ID kenneefi BT2 kana maaliin godha? BT2 gadiin godha jechuudha. Fakkeenyaaf yoon barbaade below ID BT2 yoon jedhe kanatti aansee kana dhufaa jechuudha. Okay. Kun ammas achuma jira ayyuuti. Coordinate gubbaarra waan jiruuf kanas ID itti kenne BT1 godhen ishee kanammoo just below BT1 yoon godhama order isaanii argitanii akkuma taa'umsa isaanii itti jiru jechuudha. Okay. Akkasitti taphachuun ni danda'ama. Gattini kabiraani linear layout relative layout kana define gochuudhaaf methodii hedduutu jiru. Fakkeenyaaf qabduu ishee kana gidduu kana fidoon barbaade methodiin parent layout parent center or center in parent equal to true yoon jedhe layout center in parent yoon jedhe batanitti kana gidduu kana naa kaa'achuudha. Okay. Batanii kabraa kanatti aanseetuun kaa'ee ishee kana kanatti aanseetuun kaa'ee overlap godhee jira. Maaliif lamaan isaanii true ta'anii jiru waan ta'eef. Kanaaf ishee kana maal gochuun danda'a? Below ID BT2 yoon godhe walitti aansitee ta'eessee jechuudha. Akkasitti centerii fiduu danda'a. Akkasitti ishee kana center gochuu dandeessa. Or I can say horizontal or center horizontal equal to true. Isheen kun akka isheen garanatti deemtu goonaa jechuudha. Center horizontal, center in parent hedduu jira. Okay, you can check it. Jijjiiraa ilaaluu dandeessu. Okay. Inni kaan web view dha. Web view keenya irratti kan namatti tolu waan layout kuni warri common layout kuni warri kaan illee overlap yeroo ingoonitu jira. Fakkeenyaaf ishee kana linear layout jijjiire. Of course relative dhaanis hojjechuu nan danda'a. Match parent godhe web view keenyas kaa'uu dandeenya. Match parent the whole paging keenya maaloodha jechuudha. ID web view maqaa barbaadan kennuu dandeessu. The whole paging keenya apping keenya roobanu akka browser itti act godhaa jechuudha. Jechuun web
HTML display gochuu dandeenya sitti. Okay, inni taanu XML kan arga akkasitti create gooneeti akkamitti load goonan jedhudha. Tokkoffaan inflator class jira isaan fayyadamuu dandeenya. Booda gaafa custom adapter ilaallu hojjechuu dandeenya. Ammaaf garuu asitti methodin onCreate jedhamtu jirti kun onCreate bundle resource kana qabattee kan dhuftu akka parameteritti ishee kana onCreate keessatti XML keenya load gochuu dandeenya jechuudha. Activity main kanaa fi XML main kana load gochuu dandeenya. XML kan biraa soo jiraate gochuu dandeenya. Akkanaa fi set content view jenne r wayim resource.layout.activity main jenne yoo itti load goone jira jechuudha sirriitti XML keenya. Amma gaappii keenya yoo run goone maal arguu dandeenya? Activity kanarra isa jiru kan agarguu dandeenya jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e of course barbaachisaadha. Elementi amma XML kana layout kana access goone yoo the whole XML access goone layout ishee kana qoba access utuu gochuu barbaanne asitti ID kenninaafi kanaani barbaaduu dandeenya. Isa kanaanis keessa linne ID kanaan barbaaduu dandeenya. Fakkeenyaaf web view keenya access gochuudhaafi akkasitti web view equal to find view by id r.id web view kana ID keenyati. Amma gaa web view keenya asirraati load goone irraa jechuudha gara Javaatti. Akka inni nu display godhu yoo barbaanne fakkeenyaaf test goonu string html equal to this is h1 ata'uti kun mata dure h1 yoo goone fakkeenyaaf web view keenya kana dot load data with base URL isheetu kana ishee jalqabaa kana filannaa jechuudha. Asitti base URL nal goona ammaa fi daataan keenya mu HTML dha. Ittaane meme type insa text yookaan immoo HTML jechuu dandeenya. Inni ittaan mu maalodha encoding dha obviously UTF-8 dha. Inni ittaan immoo history URL dha ammaaf hin qabnu kanaaf nal gochuu dandeenya jechuudha. Okay, amma gaa device keenya emulator tu qabaanne kana run goone header kana ilaaluu dandeenya jechuudha akkuma HTML ishee kana. Everyday kan ko okay everyday kana create okay internetiin qabamaaf create gochuun danda'u.